Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB oduuwwan keenya isinitti himna ani namoomsa Admaasuudha. Manneen barnootaa tursaa addaaf tajaajila turan osoo keemikaalli farra ilbiisotaa ittiin biifamiin barnoonni akka ittiin eegalamne ministeerri barnootaa beeksise. Ministeera barnootaa Dr. Geetaa'u Makuriyaa ibsa raawwii hojii dhaabbilee isaanii baatii 3 gaazexeessitootaaf kennanii jiru. Weerara vaayirasii koronaa ittisuun hojiin baruu fi barsiisuu eegaluuf qophiiwwan garaagaraa taasifamaa jiraachuu ibsanii jiru. Mootummaan hojii barattootaa fi haguugduu afaanii fi funyaanii dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Barnoonni yeroo eegalu barataan maaksii hin kaawwanne gara mana barnootaa akka hin seennes yaadachiisanii jiru. Biifaa keemikaalichaa eegaluufis qophiin xumuramuu ibsanii jiru. Jijjiirraan birrii moofaa gara nootii haaraatti raawwachuu onkoloolessa 2013 xumuramaa jedhamee jira. Birrii moofaan nootii haaraan akka jijjiiramu mootummaa guyyaa 90 keessatti akka raawwatamu murteessuun isaa kan yaadatamudha. Ta'us jijjiirraan birrii 100 hanga miiliyoona 1.5tti raawwatamuuf immoo kan kenname guyyoota 30 qofa ture. Haa ta'uti yeroo ammaa jijjiirraan birrii moofaa gara nootii haaraatti raawwatamu birrii 100 irraa eegalee hanga miiliyoona 1.5tti jiruuf yeroon murtaa'e ture xumuramuuf guyyaa 11 qofaatu hafee jira. Kanaafuu yeroo murtaa'e kanatti fayyadamuudhaaf dameelee baankii isinitti dhiyoo jiranitti deemtanii akka hanga gaafa onkoloolessa 6tti birrii moofaa of harkaa qabdan daftanii akka jijjiirrattan baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Yuunivarsiitiin Mattuu barattoota digirii 1ffaa fi 2ffaan muummeewwan barnoota garaagaraan barsiisaa ture 190 eebbisiisee jira. Daraartuu Nagaash dabalata qabdi. Yuunivarsiitiin Mattuu barattoota digirii 1ffaa fi 2ffaan manneewwan barnoota garaagaraan barsiisaa ture 190 eebbisiise. Barattoota 151 digirii 2ffaan eebbifaman keessaa 28 dubartootaas jedhame. Yuunivarsiitiin Mattuu sirna baruuf barsiisuu kan jalqabe waggoota 10 dura yoo ta'u bara kana marsaa 10ffaaf digirii 2ffaan barattoota 151 fi digirii 1ffaan ammoo barattoota 39 eebbisiiseera. Sirna eebbaa kana irratti deetaan ministeera fayyaa fi miseensi boordii Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Darajjee Dhugumaa argamuun yeroo rakkoon biyya keenya roga adda addaa mudate keessatti Yuunivarsiitiin Mattuu hojii barsiisuu keessatti hojiiwwan gaarii hojjechaa jiraachuu himaniiru. Hawaasatti dhiyaachuunis ittisa dhibee koronaa irrattis hojiiwwan hojjetaman guddoodha. Jalqabbii gaarii jiraatus cimeetti fufuu akka qabus himaniiru. Barattoonni jabaatanii barnoota keessan hordofuudhaan eebbaaf geessan baga guyyaa gammachuu keessanii geessanis jedhaniiru. Eebba keessan boodas beekumsa gonfattan eenyummaa haarawaa dabalatanii yeroo dhibeen Covid addunyaa guutumaan qoraa jiru keessatti amanamummaa guddaan hawaasa keessan tajaajiluun isinirraa eegama jedhaniiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Ingidaa Abbabee weerara vaayirasii koronaatiin hojii baruuf barsiisuu adda citus weerara vaayirasii koronaa ittisuuf baajata qarshii miiliyoona 6 ol ramaduun hojiiwwan garaagaraa godina Buunoo Baddallee fi Iluu Abbaa Booraa keessatti hojjetamaa turuu himaniiru. Gama biraan yeroo hojiin barnootaa kallattiin kennamu addaan citetti tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan barattoota eebbaaf milkaa'inaaf yuunivarsiitichi haala mijeessuu himaniiru. Barattoonni eebbifaman tokkos ogummaa argatanii jijjiirama yeroo ammaa akka biyyaatti dhufu itti fufsiisuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Dinagdee guddisuu keessatti gahee keenya bahuu akka qabnu anis akka nam tokkootti gahee narraa barbaachisu gahuuf yaadaaf qophaa'ummaa gaarii kutannoo kan hin qabu ta'uu asumarratti ibsuu barbaada. Egaa biyyi keenya akkuma beekamu rakkooleen hawaasummaa rakkooleen dinagdeen gurguddaa jiru. Rakkoon kun immoo beekumsa hiikamuu danda'a. Kanaaf nutis beekumsa baranne kanaan halkanii guyyaa hojjechuudhaan dhimmoota adda addaa rakkoo biyyattiin qabdu halkanii guyyaa hojjennee hiikuudhaaf qophii qabna. Qormaata baaduu garaagaraan biyya keenya mudatee jiru hiikuuf xiyyeeffannaadhaan waadaa gallee hojii qabatamaatti jijjiiruuf kan hojjetan ta'us himaniiru. Waldaan qaxxaamuraa fannoo diimaa godina Wallagga Bahaa Yuunivarsiitii Wallaggaa waliin ta'uun barattoota harka qalleeyyii 2,000 oliif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisanii jiru. Daani'el Tasfaayee. Waldaan qaxxaamuraa fannoo diimaa godina Wallagga Bahaa Yuunivarsiitii Wallaggaa waliin ta'uun barattoota harka qalleeyyii aanolee fi bulchiinsota magaalaa godina Wallagga Bahaa keessatti argaman 2,080 ol ta'aniif deeggarsa meeshaalee barnootaa dabtara 15,600 qalama 5,050 akkasumas uffata kuntaala 48 deeggarsaan kennee jira. Tiyaantuun pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa fi hooggantuun damee qorannoo fi qo'annoo tajaajila hawaasaa Dr. Bashaatuu Farradee akka jedhanitti barattoota bara barnootaa 2013 gara mana barumsaatti deebi'an sababa deeggarsa dhabuun barnootarraa akka nafneef
meeshaalee barnootaaf barbaachisanii fi uffannaa akka argataniif yaadamee deeggarsa godhamedha jedhan. Kana dura rakkoo keessa kan turan qofaa osoo hin taane rakkinni dhibee koronaatiin sochii dinagdee hawaasa keenyaa irratti miidhaa guddaa waan geessisee jiruu fi hawaasi keenya ijoollee isaa gara mana barumsaatti ergatu irratti rakkina adda addaa keessa kan jiru hedduu waan ta'eef yeroo manni barumsaa banamuutiif ka'u ijoollee koo maaliin daftara bitee maaliin qalama bitee mana barumsaatti ergadha jedhee kan yaadda'u kan nyaata isaaniillee guyyaatiin nyaachisee oolchachuu danda'u xinnoodha. Kanaaf inni kun warra kaaniif illee barumsa ta'uun irra jiraata jedheen amana. Warra kaaniif gaafa jennu nam tokko barataa tokko yoo danda'e nam tokko barullee tokkoof qalama tokko barataa tokkoof yoo bite gargaarsi isuma kanadha. Itti gaafatamaan waldaa qaxxaamura fannoo diimaa godina Wallagga Bahaa obbo Fireew Haayiluu akka jedhanitti yuunivarsiitii Wallaggaa waliin ta'uun deeggarsi taasisan barattoota harka qalleeyyii aanolee fi bulchiinsota magaalaa godina Wallagga Bahaaf kan kenname ta'uu himanii tilmaamni meeshaalee deeggarsaan kennames birrii 700 kan caaludha jedhan. Akkuma beekamu waldaa qaxxaamura diimaan yeroo baay'ee magaalaa kana keessattis godina kana keessattis hojii tola ooltummaa hojii baay'ee hojjeta. Har'as hojii kanatti itti fufuun bara barnootaa 2013 fi meeshaalee barnootaa walitti qabuun yuunivarsiitii Wallaggaa wajjin ta'uudhaan meeshaalee daaftarii 15,600 olii fi iskibirtoo immoo 5,000 ol walitti qabuun ijoollee harka qalleeyyii godina Wallagga Bahaa keessa jiran aanaalee hunda keessa jiran magaalaa Naqqamtee dabalatee jechuudha. Ijoollee 2,080 olii fi bara barnoota 2013 kanarra tajaajila akka itti argatan gochuu dandeenya jirra jechuudha yeroo har'aa kana. Bulchaan bulchiinsa godina Wallagga Bahaa obbo Asmaraa Ijaaraa deeggarsi barattoota harka qalleeyyii godina keenyaaf taasifame gochaa boonsaa fi qaamolee biroofis muuxannoo gaarii waan ta'eef babal'achuu qaba jedhanii jiru. Muuxannoon kun babal'achuu qaba. Muuxannoon kun babal'achuu qaba jechuudha. Yuunivarsiitiin asitti waa godheera. Dhaabbanni fannoo diimaa uummata sirmaachisee ofiis waan qaburraa waan kana dhiyeesseera akka fakkeenyatti jechuudha. Nuun immoo aanaa keessa jirru dhaabbilee hawaasaa nu bira jiran waldaalee amantaa abbootii qabeenyaa investoroota aanaa keenya keessa jiran abbootii qabeenyaa aanaa keenya keessa jiran magaala kana keessa jiran dabalamee muuxannoo kana babal'isne mootummaan bakka hin qaqqabne bira gahuu danda'uu qabna jechuudha. Daa'imman harka qalleeyyiin baay'een jiru. Kanaaf aanatu siif jira lammiif akka jiru agarsiisuu danda'uu qabna. Aanoleen deeggarsa barattoota harka qalleeyyiif kenname kan fuudhan gama isaaniitiin deeggarsi dhaabbileen lamaan godhaniif adeemsa baruuf barsiisuu bara 2013 milkeessuuf gahee olaanaa akka qabuu fi muuxannoo kana fudhachuun hawaasa naannoo isaanii jiran dadammaqsuun barattoota harka qalleeyyii kanneeniif deeggarsa taasifamutti fufsiifna jedhan. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaati. Oduuwwan biyya alaatiin liqaa biyyoota hiyyeeyyii yoo danda'ame haquu yoo ta'u baate ammoo yeroo liqaa isaanii dheeressuun barbaachisaadha jedhe baankiin addunyaa. Weerarri vaayirasii koronaa dinagdee biyyoota hiyyeeyyii irratti miidhaa hamaa qaqqabsiisaa waan jiruuf biyyoonni kun akka hin miidhamneef liqaa isaanii haquu yookaan yeroo liqaa isaanii dheeressuun barbaachisaadha jedhan Pireezidaantiin Baankii Addunyaa Deevid Maalpaas. Akkasumas liqaa biyyoota kaffaluu hin dandeenye haquu yookaan hir'isuu qabnas jedhanii jiru. Biyyoonni garee 20 yookaan G20 jedhaman liqaa biyyoota guddachaa jiranii doolara Ameerikaa biliyoona 5 haquuf yookaan yeroo liqaa biyyoota kanneenii dheeressuuf walii galuu isaaniis ibsamee jira. Weerarri kun haala amma jiru namoota miiliyoona 100 gara hiyyummaatti isaan galchuu waan danda'uuf baankiiwwan dhuunfaa fi dhaabbileen investimentii deeggarsa taasisuu qabus jedhamee jira. Miidhaa vaayirasiin koronaa qaama isaanii irraan ga'u xiqqeessuuf jechaan gammaatti yaaliin teeraappii si'a lama pireezidaantii Tiraampiif kennameera jedhame. Waayit Haawusii osoo hin bahin dura qorichi farra dhukkubootaa kan kennameef yoo ta'u amma akka hakimni isaanii jedhanitti ammoo farra vaayirasii kan ta'e remdesivir kan jedhamu fudhachuu isaaniiti himame.
Qorichi dura karaa lilmoo kennameef kaampaanii qoricha oomishuu Regeneron jedhamuun kan qophaa'e yoo ta'u farra ittisa dhibee garaagaraa lama irraa kan hojjetamedha. Kunis qaamni keenya akka dhibee ofirraa ittisuu danda'udha kan gargaaru. Farri dhukkubaa kennameef kun qaama keessa galuun hanga seelotaatti vaayirasichi akka ittisa qaamaaf mul'atu taasisu. Kunis ofirraa ittisuu fi kan gargaarudha jedhamee jira. Farri dhukkubaa kennameef kun qaama keessa galuun hanga seelotaatti bu'a qabeessa ta'a jedhamee abdatama. Hanga ammaatti garuu dhukkubsattootaaf kennamee sadarkaa murtaa'e irra waan jiruu fi ammas yaalii fi kan kennamedhas jedhameera. Hospitaalota UK keessatti dhukkubsattoota koronaa vaayirasii irratti yaalamaas tureera. Remdesivir farra vaayirasii jalqaba Iboolaa ittisuuf qophaa'e ture. Kunis vaayirasicha akka waan hin horree fi hin babal'anneef kan ooludha. Akka namoota 1000 irratti yaalametti guyyaa namni tokko vaayirasicha itti bayyanutti guyyoota 15 irraa gara guyyoota 11tti gadi xiqqeessee jira. Qorannoon ammas itti fufee jiraatus fayyisee garuu lubbuu hin oolchine. Ameerikaan waan kaampaaniin Gilead oomishe hunda yoo bitattu kaampaanichi hanga ta'e immoo Kooriyaa Kibbaa fi gumaachee jira. Oduu ispoortiidhaan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa taphattoota garee biyyaalessaaf akka taphatan waamicha taasisee fi 36 keessaa 5 vaayirasii koronaan qabamuu beeksisee jira. Taphattoonni garee biyyaalessaaf taphatan 31 akaadaamii kaaffee galanii jiru. Taphattoota waancaa Afrikaa Kaameruun qopheessituuf garee biyyaalessaaf akka taphatan waamicha taasifameef keessaa taphattoonni 5 irratti vaayirasiin koronaa argamuun ibsamee jira. Taphattoonni vaayirasichi irratti argame kophaatti fo'amuun hordoffii yaalaa taasifamaa fi jiraachuu federeeshinichi ifoomsee jira. Leenjisaan garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaate tapha gulaallii Niijer waliin baatii sadaasaa qabaataniif taphattoota 41 filachuun isaanii kan yaadatamudha. Miseensonni garee biyyaalessaa filataman kunneen har'a eegalanii shaakallii kan jalqabanii ta'as jedhamee jira. Miseensonni garee biyyaalessaa kunneen shaakallii eegalanii sa'aatii 72 booda qorannaan vaayirasii koronaa irra deebiin kan taasifamuuf ta'u ragaan federeeshinicharraa argamee kan mul'isudha. Egaan daawwattoota keenya oduuwwan FIB isaan kana turanii qophiileen kan itti